يتكيت نقافة على مسلم الحمد لله أمانتنا ما كانوا يوبان فان فرت تمنو بيرك مقتل ليه ومن دم تاسات أمانتك بيتت يا من تياما بيتت يا من تيبسا وبرا سنا بجنا جاك ساتش ما هساول نما جاك سر लाउरा दही का ना के योगिन दही का लो बना के निहा से आसो इता देवते आये दकीका लमा सीखने के अक्कास जे नजा का सरा मंती ये मुस्लिम सीखे अमंती की ये मुस्लिमा गम मुहम्मदी नबी ईसा इल्म मरियमिस नबी दा दातिस ya angkana sigale sain rakana fidamo ilmi nawa kami wan be tamanu mirgasa mufatti wa man rabbi ni ata isa ga fatawante yo ambo aya manti kesa karibu ne kana wal murum da jane nama manti bira nama na chala e kuzawan kana ira sire yusuran da ubira sige su dan da asani rakana fe aspotu achpotu as devi obule sakra dem nani derim banna ti devi bakadem tu jadi na urati sitate kita de tiada yo kana mara gitu sitti me jirar ayya nella devi yo kinna mo abe kubra daki nama sitti mudan do hojja babbase jaranille asaw jirabar antokkicha sitti mu dufe an siwoli ni marille marida fi yoki waya mantati dufne anakam baye sijalatu fi yasusakka sijalatu fi nammi gari nakka keti kun gara amantatu ga anille jalata wallahi alazim wallahi nabi isa wallahi jalata nabi annabi isa ilma maryam ka atijatu sanin banu bar an yasus ilma waqayyo yasus isa macafa qulqullu kessa isa fajisa ad-dunya keti bar atakkasit ergamante ani ammo kamataki yatti kan amanu yasus jechun nabi isa ilma maryam nabi isa usat aman كايسا اومي كايسا اول كجرو مو ربي الله توكل غراغر ما سكنا لا يبسا ان علم واغيون ستيم ات علم مريم نتيم دا كمتي ولي قال غراغر ما جرابر گدو كان انا كاسينجر يسوس انكو ان كاسينجر يسوس ات يا يبسا نمي كمو يسوس مالي جيرينيا برابر راكين كم كنت غرا يسوسيتي وبليسا كو قالي يسوسي جالتا انا جرا والله امله اتي اما جيرينيا براني قبدا جرا نم حاجه جرو كيس ابوري دمو ربي بيكا كجنتا تو كيو بيتا اما اتي جنتا قلت موازابا قلت ايه ناني بو ايه جنة قالوا كيري دلقة تاجر وروان بور اتقافة الدنيا رولك كبتة الدنيا تروان فتنا بيه فتنا إير فتوان ده بكرة توني بيتا إبسا أما بكرة توني بيتا بكرة توني بيتا يودوت إن شاء الله جنة قال سينجر جنة رقم الكبد बोले सो बरबाद गाफ अच्छी देवले अच्छी थाए लाइव सीधा बरसा असा बच्चे सब देखते ना नासाउ दबते खरान दुगान जिरेंजी या सुस्कोफा इब्सा को खरा दुगातन सिया फेरन बोले सके या रब या अल्लाह आओ योर लिस्ट को बोले सर अंका सिंजे रुपया सिनेमा बरेदा खाना कमिटी सी खरा كرا سريرة هنتاني إلا إبسا وفي اللي فوتي ما في انتلاقات جنوسا آدمناكي قائلة إبفا مسياتو ما كي اللي فوتي وفي اللي فوتي كرا جروبرا برا كرا إيسوس كريستوس كان كرا قلقلو كرا دوغا كان رفون سيافير وبليسا كوكالي إيش أولي نجاك أزواسي أغافر رخفي كان أنا رافض لغير جاكي يعني وبلسماتو نيجي ساجنا مدة ويوانا كفلتا إبسا إيش يرتيم تبر فلات دنيسون سون أنا إلى الله تبر كنا في يوم اللي غافي سقافة دا غافي أن سقافة دو غافي نادي بس إنفراد تماك آية سوسين إنفراد إيش أثير ربطي موفلة كنا مسقافة دو دبسو في چكاسو في كوبيون كباتي مالكو چوري ناسو يدري نفسي اوه سدي مديروكم اوله
Oh, Najakas mesi gafadha. Yesuus haadha qabaami. ni qabe. Koppilinki godhame family. Abbaan qabaa qabuumi. Ilma waaqaati gaa kana gaa wanni adda isa godhu. Ayyee koo hiree shoolise koo isi gafadha. Yesuus jiraataa bar Yesuus ibsa. Ishii siin jedhe haadha qaba Maryamtu dhalee ni miisa abbaa malee dhalteen. Ila ibsa. Gaafi namsi gaafatu yes or no akkanuma naan jedhime. Yesuus ilma waaqaati. Ati Isaa quraanarraa nan gaafatin yoo dhageesse Yesuus isa macaafa qulqulluurraa ansitti himaa jiru kana wal barii. Haa macaafa keetiirraa si gaafadha maali? Yesuus immaan sun haati isaa eenyu siin jedhe. Maryami. Sansi Maryami. Innaan illee sanuma si gaafadhe yes or no naan jedhi dhumatti. Yes siin jedhee barsan yoomin mur. Yes eega jette gaafii kiyya neekisti siiqiya. Abbaan qaba. Ilma waaqaati. Hin qabu. Haadha qofaan dhalate. Akkasin jedhamu ilma waaqaa jedhama. Yesuus ilma waaqaati. Rabbi roobare. Waan badee jiru maa nama karakkarta. Haadhaan dhalate qooyi. Sanuma gaafatuuf akkasiin jedhu dubni erga inni haadha qofaan dhalate ka abbaan qabne jechuun Yesuus. Erga akkasi wanni kun adda isa godhu jettee ka amantu taate. Adam kan haadhaa fi abbaa hin qabne hin jira. Maa isatti namanne reeyatiin gara dhiistee ka haadha. Waan macaafni hin jenne inaasa hin dhaggeeffadhu. Maa macaafni waan hin jenne. Yesuus ilma waaqayyootti siin jedhu dhaggeeffadhu. Amma yoo gaaffii akkasiitii walitti deemuu ta'e abbaan Nabi Muhammad quraanarra ni jira. Nabi Muhammad abbaan ni qaba quraanarra. Ni qaba quraan maan qabne. Meenattiin quraanarra abbaa Nabi Muhammad bakka tokkicharraa naa kenna. Ragaa. Obboleessa. Namicha sibiila. Adam ka isaa olii. Ta'i bakka ta'i jechuun jecha jechuudha sagaleedha jechuudha ilaal. Ta'i jechuun jecha jechuudha sagaleedha jechuudha Yesuus argite. Kanuma sitti maa jirraannu. Garuu meena biyyi kee ifaana duniyaa kana dhagai. Macaafni ilma abbaa jedhe malee abbaa minaamin isatti jettu kana ilma jedhee bakka lamatti nir dhaggeeffatu. Kanaafi amma maal gootaati? Mee kana hubachuudhaafi abbaa Nabi Muhammad Yesuus ilma waaqayyooti. Muhammad ammoo nabi isaan anaaf nabiyyiidha Yesuus. Haadhaan dhalatee abbaa hin qabu. Sana ammoo jecha rabbiin ta'e jedhee nuume ani kanatti amna. Kamanamuu qaba jedhamuu yaadu nabi Adam ka haadhaaf abbaa hin qabne osoo jiru. Dhiistee kanatti amanuu kan kee gaafii sammuu keessa gaafachuu qabu. Gaaffii amma ragaa naa kennuu ni dadhabde. Oneessa bukatti illee amani annan galchu. Sanuma siin jedha. Gaaffii amma ragaa naa kennuu ni dadhabde. Shufeera miiti ala jirta obboleessa miiti raawwateen achi ta'aa jirtu ba'aan siin haasa'an. Uummata gaafadhu. Miyuutirra hin jirtu dhugaa. Gaafadhu uummata ijoollee gilaalchise. Sagalee kee guutuun dhagaa jira. Baay'ee nagaatti badhaata waliin karakkarru. Amantii si fakkaate gara si fakkaate saniin jiraat. Ragaa naan kennitu obboleessoo. Deem sheeka bira si geessa sheeka bira dhaqe. Arrabaa miidhiis waraadhiis. Eebbifami jedhiin eebbifami. Waaqayyo an dhiifama sii godhe waaqayyo dhiifama siif haa godhe. Haasa waan itti fakkaate kanumaan. Eebbifami abdii. Maal kanatti keessa bannaa taasaa dhiisi. Bar isintuu hooy godhee shoomin ol kaase malee. Gaaffii sin gaafachuun. Ol ka'uu hin danda'u calli bannaa dhiisi. Gaaffii sin gaafachuun sin xiqqeessuudha. Sin dhaggeeffatu. Abboo bannaa isin maa amantii islaamaa xiqqeessaa jira jettanii maa jecha san maa bakkee san kennitanii fuujaa kana. Amma fakkeenya. Maal xiqqeessa sila amantiin xiqqaana hawaa harda jira waggaa meeqa dura jira isintu bakkee kenneefi. Si bakkee kennee fire hamana keessa fide. Naan wallahi billahi waan fedhe haasa'ee zabarraqee seeraan na waliin taa'ee haasa'e. Seera hojii taasisaa jira reem. Eegaa akka nama tokkotti haasa'aa jirra. Seeraan yoo haasa'e seeraan waan jirutti ma garuu dammoo eebaluun kun amantii xiqqeessaa jira maali minaamin jettanii bar nama san ol kaasuudha sii galee sadarkaa kennuuf. Inni bari
amantii islaamaa namni xiqqeessu hin jiru kagadillee qabu hin jiru. Inni bara nama amantii laal inni nama amantii beeku biran daku. Nama fooloo gurguddoo barbaadu bira dhaqee wajji rabshaa godha. Ati dubbiin isaas hin galle. Nama sheeka yookaan nama gartee isaa waa ibsuu danda'u biran daku. Eenyu fooloo guddoo qaba barbaada inni. Bakki inni seenu. Amma eessaa yaade jarri tunkooyi warri musammaa kun. maal tambira fuu sadaqaa hadhaan addunyaa tana girgireesse. Dhiisii mannaa dhiisii dura. Obboleesoo. Waan namaan hin dubbachiisin jedhisa. Waan namaan hin dubbachiisin jedhe gin an bakka tamma jettu san waliin galu. An dhugaa dubbachuu bakka amma amantiin inni xiqqeessaa coomin amantii xiqqeessaa mana amantii san waliin galu maaliif? Amma TikTok irratti waan haasawaa. Nama tokko yoo inni waa dubbate dubbiin isaa kabbaadhi jettanii yoo ol qabdaniin namni sun illee godhataa dhufaa bakka akka ofirratti ol kaasan jechuudha. Amantii namni xiqqeessu hin jiru. Eegas mukatti illee yoo amanee dhimma isaati. Ka isa laata dura isa gaafata. Amantii takka amantii islaamaa takka akkanumatti bakka